ishee fayyisatu ana na fayyisuu dadhabaa dullatti jaartii amachoon jedhu. Eega. Ameen. Ani konkolaadhu kootu kaa waldaa qabeessaa kooti. Konkolaadhu galin. Awaanan jedhu Yesuus koo fayyisaadha gooftaa nuu fayyisaadha. Naa kootu sin jaaladha gooftaa koo. Ta'ee mucaa koo inni waan jedhu tokko cimsalan qaba. Eenyutu? Ani kaa. Hin boosanii? Ilma kootu du'aadhee kan qabeente ta'e. Eenyu ta'an hin duumoo fayyu? Amma naa ife qabu. Galata waaqaan. Eessaa dhuftani? Abeebe. Warra Abeebeeti? Abeebe. Dullumni kun akkam? Bayeessa jira. Hin bareeddi. Laaf amma bareede. Amma bareeddani? Bareede. Amma bareede. Maal ture? Akkamittan bareede hoo jette? Yeroo darguu eruma waggaa 8. Yeroo darguu. Dargii? Dargii. Dargiish. Heerumtanii waggaa meeqa? 8. Amma maal ta'a? Dhibeen qabu. Nam burraa qabgas. Dhibeen kun eeganatti dhalate asi miidhadhuu naa'uudhaas oolee waggaa 30 narra ga'e. Oomna wallaalchisaa nan arganaa dhufee natti rakkata akka buufaa garaana jira. Amma maal godhaa akimiidhaa kiniiniidhaa maal ta'a kunoo maxxana akkaqaa ergasii liqimsu baadheen deemaa hospitaalli naa kenna. Sagan kun oksijiiniidha. Amma hospitaalli ganna barana duutadhanii achi bifarii naa xaafanii. Lifeeris ni xaafanii? Naa xaafanii hospitaala dhufee amma asitti amantaa ta'ii naan jedhan. Amantaa ta'ii fayyitaadha. Maal isiniin jedhan? Amantaa ta'ii jedhan. Amantaa ta'ii maal taata? Ijoolleen koo eenteedha. Isa dhugaa. Isaaniin immoo dhaqaa fayyaa akka baraataa ani hin ta'uun jedhee. Ani maal hin ta'u? Dhugaan baakaa. Dhugaa baakoo koo. Dhugaa saatani man jaaladha. Amma giddiin na qabe fayya. Inni maqaan isaa Fayyisaadha malee. Inni maqaan isaa? Fayyisaadha. Maqaan Yesuus Fayyisaadha. Maqaan Yesuus Fayyisaadha. Maqaan Yesuus Fayyisaadha. Maqaan namaatiin hin fayyu maqaa Yesuus fayyina. Fayyisaadha. Amma ana nama kiniini halkan ka'ee nyaatu. Haraqee ilii qabu dhugii jedhan. Maal dhudhu? Haraqee dhugii. Dhudhu haraqee dura. Asimii ani qorichaa dhugii na jibbisiisa. Otuma namantaan dhaqneen jibbe. Haraqee? Haraqee. Amma dhugnaan ittuu na tabaasa maabara abala dhaqee dhiqadhe. Xaabala dhiqadhee xuwwaan dhugaa na fayyisaa jira. Eesumaan xuwwaa dhugaa oolee farsoo godha. Bokoksee dhiba. Oon dhiisee daambaasaa jedhe. Nan dhiise jiini lamaa. Yesuus Kiristoos egaa ati nama fayyiftadhanii jedheen. Du'aa koo sirra kooni daddarbamaan dhufe 7 lamaan dheengadda. As dhuftanii? Asu. Amma san dhufee galata Yesuus intalli koos beente dhalmi koos beente dhalmi. Halkan yoo rafee oo. Natti dhabu. Maaltu? Ani maatan beekaree seexana. Seexana abbaan koo sin qallaba. Abbaan koo sin qallaba. Maal faa qallaba abbaan keessan? Abbaan koo amma obboleettii kootu faga. Irratti gabbarra galma ijaarra laguu lagatti carqii ishii naman tuqu ishiin dheessina hin gabbar. Haati keenya duunaan reeffaadha keenyaan gannasna ishiin dheessiti. Ishiin amma waldicha gaafa dhuftu kaa Yesuus ofitti fudhata. Fayyaa taate abbaa ishii gangalchitee awwaallatte. Namuma ishii fayyisatu ana na fayyisuu dadhabaa dullatti jaartii amachoon jedhu. Eega. Ameen. Isaan dullatti jaartii miti ijoollee. Na konkolaachisee na fayyisee 7 lamaa. Bishaan dardana keessa gadi qabeen qicadhu duratti. Xuuxee na fixee dugda duubatti na harkisa jedha. Amma bishaan koo nan dhugee akkanattan ciqileedhaan ciisee argana malee
itillee korra hin ciisu firaashii korra hin ciisu nagubaa seexanni gara ta'eenatti bobba'aa kan abbaa kootii kan warra dhirsa kootiitiin se'a jidduutti sijjeessanii bayi keessatti ijoollee waaqni si mataanii bayiin fayyidaa naan jedhe rafeetuma dhufuma. Ani konkolaadhu kootu waldaa qabeessaa kooti konkolaadhu galin. Baase gooftaan. Konkolaadhu? Konkolaadheen dhufe. Waldaa eenyu keessanii? Kan qabeessaa kooti. Waa. Ilma waaqa. Duraan amantaa kana dhageessaniitu moo akkam ture? Dhaga'een waa iddoo kana. Naancee jirtanan dhaga'e namni gandaa maal jedha. Gara ta'ee dhufeetu homaa naman fayyisu wanni fidee xonqolaa fidee jedha. Nan tumsa immoo dhugaa waaqaafan tumsaa si'a. Xonqolaa maalii fida? Mucaan barataadha. Waaqatu ibidda biyyarraa caasuu fide. Yeroo sana garuu nama fide. Ofumaafan jedha waggaan afur amma. Waggaa meeqa ta'a? Waggaa afur. Yeroon biyya sana fide keessaniitu? Naa wance. Ishi. Dhaqinaan hin jenne kaa maal hojjeta ree ganaan alee injisa'u. Anamma qannacha jedhanii. Qannacha jedhanii kunoo gaa. Ganaa maal godha? Ganaan alee injise kaa ergasii waggaa afur. Nalee injisee quufee dhibeesas dadhabee. Farsoo koo dhugaa ooleen naan galee xuwwaa lafa kaa'ee dhibama. Eessatti dhugdu farsoo? Iddoo. Amma isa hunda gatee. Farsoo dhugooti? Dhiiseen galee fayyaa koon ta'eeddan dhufee waree kanan odeessaa kan achichis anum keessa bittime harka kunoo akkanatti asitti naa hidhaniin dhufee. Gaafa dhuftan? Gaafan dhufu kunoo iddoo kana dhiita'ee jira. Na keessa badee naa dhaabbaftanii. Fayyaa koo ta'e hafuura baasee asimichi sanum keessaa gaddeebi'e coggaarraadha jedhani kiniinii 200 fixeera garuu gara naasee asitti nyaateen na fixe malee uma naan kun. Amma ergasii akkamiree? Fayyaa qulqulluu na burraaqa. Faarfattu beekani? Otoo. Mee jedhaa mee tokko? Maal jettanii faarfattu? Maal jedhula? Jedhaa faarfannaa warra beekte beektu. Faarfannaa oomaa takkitti ishillee. Akkam jettu ree ergasii? Inuma waanan jedhu Yesuus koo fayyisaadha gooftaa noo fayyisaadha naa kottuu sin jaaladha gooftaa koo. Yesuus fayyisaadha amiin jedhee dhangalateeffadha jaalalli keessan guddaadha gooftaa koo. Galateeffadha waaqayyoon ameen. Ani bisi waggaa meeqa? Erga gara gooftaa dhufne isaan garuu bareessa dhufanii gooftaa ifaafata ameen. Dhibee waggaa 30 na keessaa kaachise. Eessa dhaqxee jedhu anaan iddoo sanan dhagoon iddoo fe'oon dhaqe maaltu na gaafata dhirsi koo edda waggaan 22 namni na gaafatu hin jiru. Godoo koo ta'e fayyee gurraa qaangala. Jabbii koo ta'e tangalaa jedhe. Maal bitiltuun? Daabboon nan bittila oolaan nan qopheessa haqeetti. Hin nyaatai? Ennaa sana kaa. Hin qalama. Amma masqalatti dhufa dhennaan egaa inni kebeentee ta'eera anaan jedhu. Hin du'aa. Beentee ta'ee mucaa koo hin du'aa jedhe tokkichi sadan qaba. Eenyutu? Ani kaa. Hin boosanii? Ilma kootu du'aa dheetan kaa beentee ta'ee. Eenyu ta'an hin du'umoo fayyu? Amma naa ife kaa kun. Amma kanumti borjiin akkana jiru ka'ee naa dhufa. Kan borjiin akkam jiru? Akkana jira kun garaatti baata. Ka'ee dhufee gurbaa fayyumaan jedheen. Maalan rakkoo qaba jedhaaf qaxaxara obbobbos. Inni jedhanii fayyisaa jiru maalee. Amman fayyaa. Maal ta'ee jedheen itti hiise. Taatee sin jedhu nan sodaadha. Amma kana sin jedhatini waan qabettara keessanii dhiisa achi gati dhiisatis gati jedhu. Ani hin gatu jedhan. Maal jettuun? Ani hin gatu bee. Nan kunuunsa seexana gana. Ani sitti beera waa'ee isaan qabu naan jedheen. Amma inni bashaadee jiraata.
Anu maka ini nanti nak iriban ada kanta amani nanje. Amma sodacha ganna barana imama na to amana ni fayu kana talkan abjotan kana ana kan tigamun. Ana arena minta ni alkalama rafe bule. Betem. Kana tiga ada ima ko burakan. Waaqayyo galatee Waaqayyo galatee